الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده وعبد ربه حتى أتاه اليقين من رب العالمين وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد abdanne mootii waa hunda caalu maaluu caala quwwaansa hidhadhaa akka keessan eeggadhaan jedhee bilisomnerra guyyaasa hidhachuutu nu baasa ufittiin hirkatina rabbitti hirkadhaa dhukaasa abdanne mootii waa hunda caalu maaluu caala quwwaansa hidhadhaa akka keessan eeggadhaan jedhee bilisomnerra guyyaasa hidhachuutu tunu basa ufittin hirkatina rabbitti hirkadhaa dhukaasi ufittin dhukaasi malee uf beeki yaa nama dubbiin si gale dhukaasi walittin dhukaasi malee wal beeki yaa nama dubbiin si gale nu diina habashaa malee waan qabnu diina keenya inni har'aatiif kakalees tokkoomne hidhachuu keenya furmaanni ni moya Oromoon yoo walii gale tokkoomne falmachuu keenya furmaanni ni moya Oromoon yoo walii gale lafee Oromoo isimaan isii cabsanii jedhee Minilik erga nu falfalee gaabsanii nu falfalanii firaaf alagaa wallaallee erga wal nyaanne jaarraa tokkoof cinaa jaalle bara bararraa namni foon namaa soorate haati foon nyaatte ilma duydatti baatte kanyattu maali kabattu maali jennaan waan hin nyaanne nyaadha waan hin baanne baadha jette kun taate dhugaa waan qabatamaa kaleessa habashaan numaan dugugaa nurra geggeessa kanarraa dhufe nurratti kufee kufaatiin nu habashaadhaan yoomiyyuu warra gumaati tokkummaa keenyaan rabbii tokkichatti hirkanne ubilisomsun dirqama qawwee hidhanne tokkummaa keenyaan rabbii tokkichatti hirkanne ubilisomsun dirqama wajjin falmanne يا ربي 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 يا إلهي دبچو دافي أكرمني جلسو داف ظلممني دكوبسچو بكرمني كان أفكا وفلني نغرغار يا أبا غرغارسا هدچو تنباسا وفتن الكتنا ربي تركت دهدكاسا لك الحمد يا ربي كما ينبغي لجلالك وعظيم سلطانك يا الله موتم عند سميكتي والندو يهادو كنكي قف موتم من الدنيا كرامه سيكاباتان من قبرو متى امبوه نافكني جنودك والرسب لدفو قباه دالو تجرات شردو نتمئاه كديق نساك غلان أسيف جيچ دنگلو ومن مراسة غرغار سكيتي نكي نسان انتهو إبد سرنا نفتنيا قبو فرقا كيتي مباهو ورانا دنگا كي غتا كراكي رببؤون بإذنك يا ربي مظلومني قبر ما جلها به قبر منسي مالين تهو علمنا ما مال الرانا ما قبر مسا هدى نباسا وفتن الكتنا ربي تلك الدار كاسا ومناتكو ميقاتهم نقدو هنجفتا كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة رقان الجنة قرسيسون قرآن تدبتا كوبيتان كنافو أدوي النتفتا كوبيتان نرقمن كناف نصر فقاتا ربي نرى قرقل كناف أمر جباتا يسمى الطلفاتا جبا ميكا جبسين قرسيس جبين يسا هنا تشوتو نباسا وفتن الكتنا ربي تلك الدار كاسا أبدا موتي وهند جالو مالو جال قوانسا هنا حق كيساني قدان جدي بلسومن الرقوياسا هنا تشوتو نباسا وفتن الكتنا ربي تلك الدار كاسا وتواقوتو جدي دبين دچوتو نباسا اتجابسنا بإذن الله انجبد ما لباسا إيساتو كان قبوسا إيساتو كان الباسا والله وبالله تالله
maali mal dadhabe kuwansa jajjabaadhaa tokkummaan yaa jarana kuwamsa hidhachuutu nu baasa rabbitti hirkadhaa dhukaasa jaarsi harree danda'ee jaarti ufirra waraabessan dhorgatu akkas nu goote jedhe habashaan jeneraal waaqoo guutu ajaji jaraa qofa gannu geessa namni jarri bakka nu booftu birumatti sidhuu biruma si ajjeesu rakkoo biyyan dubbatu arda abbaa keenya irratti dadhabne nagaan jiraatu kanagaa wallorgus keenyuma waan gara nama nyaatu daangaa aduwwi rabbii kabachisiisuuf daangaa rabbii tarkaanfatu firaaf walirra duula firooma isaa yaadatu amantii waliin qaba gosooma waliin qaba soddoma waliin qaba biyya walitti qaba kana bakka hin qabaatu abbaa humna tamanaa qawfi hin falmatu yaa makhluuqa khaaliqarra ilma namaa sodaatu wallahi wabillahi tallahi lachuu jalaan baatu innumti ati ergamtu sunu wallahi sin jaallatu jaalaltarka rabbii keessa kan namaa kennamtu angoon isa rabbii keessa kan namaa kennamtu qul illahumma maalikal mulki tuutil mulka man tashaa'u wa tanzi'ul mulka mimman tashaa'u wa tu'izzu man tashaa'u wa tudhillu man tashaa'u mi akka min fassartu rabbiin nagabbara jennaan isin nama gabbartu walla alaa maalko man nagaafa beekan jallatu isin warra nama dura deemu dubbiin ka ilaallatu dhugaa walitti himna rabbiin soban jaallatu haqarra gadhaabadhaa ki rabbii gada dhaabbatu zaalimni irreesin godhate miskiina bochisaa jiraatu kun garaa isin hin nyaatu adabbii namaatimoo kan rabbiitu jaala gaafa gahe guyyaansaa hidhachuutu nu baasaa ufittiin hirkatina rabbitti hirkadhaa dhukaasaa abadannee mootii waa hunda caalu maalu jaala quwwansa hidhadhaa haga keessa deeggadhaa nuun jedhee bilisoomneerra guyyaasaa hidhachuutu nu baasaa ufittiin hirkatina rabbitti hirkadhaa dhukaasaa abadannee mootii waa hunda caalu maalu jaala quwwansa hidhadhaa haga keessa deeggadhaa nuun jedhee bilisoomneerra guyyaasaa hidhachuutu nu baasaa ufittiin hirkatina rabbitti hirkadhaa dhukaasaa rasaasni gidduu oromootii dhuka wamma gahee haa dhaabbatu yaa rabbi sitti laaftuudha sitti wamaan jabaatu isinii keetii yaa rabbi sima bira haa taatu warri wal nu nyaachisu deebi'ee haa wal nyaatu akkuma har'a habashaan har'a ofiisiitti wal aatu yaa tokkummaa har'a emeerreessa haa baatu geette silaa yeroon oromoon hiree ofii murteeffatu mulli ofii jabeeffate biyya ofii deeffatu dubbiin isinii haa galtu wanni deemaa jiru hojii siyaasaa hidhachuutu nu baasaa ufittiin hirkatina rabbitti hirkadhaa dhukaasa rasaasni gidduu oromootii dhuka wamma gahee haa dhaabbatu yaa rabbi siif laaftuudha sitti wamaan jabaatu isinii keetii yaa rabbi sima biraa taatu warri wal nyaachisu deebii haa wal nyaatu akkuma har'a baashaan har'a ofiisiitti walaatu yaa tokkummaa har'a beerreessa haa baatu geette silaa yeroon oromoon hiree ofii murteeffatu mulli ofii jabeeffate biyya ofii deeffatu dubbiin isinii haa galtu wanni deemaa jiru hojii siyaasaa hidhachuutu nu baasaa ufittiin hirkatina rabbitti hirkadhaa dhukaasaa ergaan har'aaf qabadheen harkaa qabu amma kannisni walii galee dhaabee gabbaasa daa'ima eessa jirta si barbaannaa tokkummaa yaa tokkummaa nama osoo hin taane tokkummaa keenya mootummaan tokkummaa yaabbannee ceenaa gara dirree bilisummaa bakkitti walii galuu hidhachuu daree amma uummata oromoo irraa hidhannoo maafi kama sabni biraa hidhate hidhachuu saasitti maa kanarratti rakkoon keenya ormaa miti waluma waan keessa keenyaaf keessa keenyaa silaa qabee kunuma keenya turee be wal ajjeessa kunoo har'a diinummaaf walii gallee biyya keenya bilisomsuudha silaa garuu dhiirummaan uummata sa'e qomoon keenya hojjettoonni mootummaa wanti wal hubachuu qabnu dirqamni keenya amma nuti qabsuu ka godhaa jirruuf oromiyaaf oromummaa maal ka wal nu fuchisiisu maal kun hin dudoofummaan ufii wal finne har'a eenyuuf hin bilisummaa akka saba biraatti maaf hin horanne qaruutummaa keessa wal ijaaruu isaan irraan fakkaataa mootummaa haalli biyya keenya keessa jiru walluun gaafachiisu amma olaantummaa saba tokkootiif olaantummaa amantii tokkootu yeroo hunda faarfamaa kaachirraa gadafe ofii gad ilaalama agate ofii argate hojii isaa madaalama gaafa jarri ofii ijaartu keenya jaraaf ergama mana ormaa ijaarraa manni keenyan diigama yaa rabbi haalli kun yoomuma jijjiirama yaa mootii dachee fi samaa harka kee jira rakkoo keenya fallisaa hidhachuutu nu baasaa ufittiin hirkatina rabbi
ربي تلك الدار كاسا عبدا موتي وهند جالو مالو جالك وانسا هدادا كيسن هقدا ننجد بلسوم نرقو ياسا هدا شوتو نباسا وفتن الكتنا ربي تلك الدار كاسا عبدا موتي وهند جالو مالو جالك وانسا هدادا كيسن هقدا ننجد بلسوم نرقو ياسا هدا شوتو نباسا وفتن الكتنا ربي تلك الدار كاسا دبشودا فكدمني جلسودا أفضل لممني دكوساتشو بكدمني كانا فكوي فلني نغرغار يا أبا غرغارسا إذا شوتو نباسا وفتن الكتنا ربي تلك الدار كاسا دوغا ولين بلسنا دوغا تيسن تبدا هما كين يسا غرفن دوغا فتكوف نفيدا أكنتاني قرى ولغوراني جدو بوساني بدا غوبي والبرباديس وفي توكما هدان خانو مراكون كينيا رالي بروف افتان دبين تنججب دورانو حالا في ربي قدان قدي كفني سجودا ربي كدتشودا فرماتا سا إذا شوتو نباسا وفتن الكتنا ربي تلك الدار كاسا دوغا ولين بلسنا دوغا تسمتو بدا هما كينيا سا غرفنو غافتو كوف نفيدا أكانتاني قرى ولغوراني جدو بوساني بدا غوبي والبرباديس وفي توكما هدان كانوا مراكون كينيا رالي بروف افتان دبين تنججب دورانو حالا في ربي قدان قدي كفني سجودا خرجوا ربي فرماتا سا إذا شوتو نباسا وفتن الكتنا ربي تلك الدار كاسا والفرج هادي في نوغاري كينيا فرفنا ركينا كيسا كينيا كيسودا والغرفنا بلي سما داندورتكم مرت الجنة ولون دمني وان دمني كوبا كينيا مالكمنا كان فوتو كوتاني تكم مادام بربانا أكسر إما فدي بنو في كينيا والنيانا تكم مادابو كينيا دينا متتبانا والله جاريا كانون تكم نوجتون والنيا تاجرانا سبكم توفي ساتي ديبيك حسار والورانا يونو تاتمال يا ربي ولينو قلشيسي ويوانا إلهي سكرنا نو كنت تكم ما كنت كنسا إلا شوتو نباسا وفتن الكتنا ربي تلك الدار كاسا ummata keenyaaf dhaamsiyaan qabu akka walii galaatti kaayyoon keenyas gahuun kaleerraa garraatti goota meeqasiif jecha badhinyaatti allaattiin ayi barcumaan nu arra irraa teennu kun firii dhiiga jaraatti kaleessa maqaa Itoophiyaa malee hin beekamnu maqaa Oromiyaatiin tuffatamaa turreerra maqaa Oromummaatiin cunqurfamaas geenne akka guutuu sabaatti toleen jenne dhiirti gaafasu akkuma irraa kanatti biyya ofii keessatti mirga ofiitii falmatti mirga rabbiin nu kenne kasabummaa afamanti gaafas wal waraanaa turre baane gamaa gamanatti habashaan tokkummaa keenya diidee baane bakka lamatti kun gara diinaa guree kun baay'ikaayoo haqaatiif gombadee jedhama maqaan nu bahe mootii habashaati nuusoo gaafas walii gallee diina jala deemne biyyi kun irra kam taati biyya saba tokkicha biyya amantii takkaati itti milkoofte silaa jarri kanaaf laffaati galata rabbii san jalaa nu baase aarsaa goototaatiin rabbiin isana kanansiisu dhangaa jannataatiin nungayan kaayotana irratti arrabamaatiin irra garafamaatiin irratti qalamaatiin dhugaan garana jirti as goraa hubadhaati saba ambaatti qixxaayaa Oromoo hidhadhaatiin nagaan tenne waliin mari'achuun wallahi gaafas taati yookaan an taane nu jaraaf yoomuu ilmaan ergaati jarri mulli hidhatee nu ammoo hikkataatiin dheengadda Iskandar Naggaa akka bahee mana hidhaatiin waraana jaraa dubbise itti dhaqee bosonatti ofii mootummaa wajjin falmataa karaa nagaati ka'ee gadhiise suuraa san qilleensa irratti kanaan nu baasa jedhee makame waraanatti teennaaf agarraan galle kunoo qe'ee wal nyaatti keessaa wal ijaaraati gubbaawwan feetan fakkaadha akkana hojiin siyaasaa hidhachuutu nu baasa ofitti hirkatina rabbitti hirkadhaa dhukaasaa abdannee mootii waa hunda caalu maaluu caala quwwansa hidhadhaa keessan eeggadhaa nun jedhee bilisoomne irra guyyaasaa hidhachuutu nu baasa ofitti hirkatina rabbitti hirkadhaa dhukaasaa keessumattuu milishaaf jaasaan bulchiinsa gandaarraa dhaamseen isiniif qabu guutuu Oromiyaarra nuti wal hubachuun beeynu yeroo hunda wal abaarra kanaaf daldala siyaasaa yeroo hunda kasaarra
waraanni bilisummaa Oromoo irree keetiin tuqin har'arra nu wali maqaamni tokkollee nu argaan jiru gubbaarra kanaaf zamana hundaa bayuu dadhabne gabrummaarra qabni habashaa hidhatee akka keessan mootummaarraan isa bosona jiru dhaqee achitti jaara waan qabu waan dhaqqabuun garaa jala wal gargaara kanaan nu caalte qabsoon wayyaaneetiif amaara kunoo har'arraa bara nutis qaama tokko kaayuun keenyas galmisaa hidhachuutu nu baasa ufitti hirkatina rabbitti hirkadhaa dhukaasa habashaa baafnaa biyya keenya keessa diina keenya kaleessa tokkummaa keenya furmaanni nutirree keenya jabeessa nutirree keenya murteessa nu biyya keenya geggeessa akkuma jaraa nutis wala ijaarru keessa bineensa walittaane nyaatamarra bineensaan kanuma ture rakkoon keenya inni guddaan kaleessa akkuma reefuu tuttuqee deddeeme keessa kanaaf yaa jiraanna akka mootii jaldeessa hidhachuutu nu baasa rabbitti hirkadhaa dhukaasa abdanne mootii waa hunda jaalu maaluu jaala quwwaansa hidhadhaa haqa keessan eeggadhaa nuun jedhee bilisomne irra guyyaasa hidhachuutu nu baasa ufitti hirkatina rabbitti hirkadhaa dhukaasa keessumattuu milishaaf jaasaan bulchiinsa gandaarra dhaamsi ani isiniif qabu guutuu oromiyaarra nuti ol hubachuun beeynu yeroo hunda wal abaarra kanaaf daldala siyaasaa yeroo hunda kasaarra waraanni bilisummaa Oromoo irree keetiin tuqin har'arra nu wali maqaamni tokkollee nu argaan jiru gubbaarra kanaaf zamana hunda bayuu dadhabne gabrummaarra qaamni habashaa hidhate akka keessan mootummaarra isa bosona jiru dhaqee achitti jaara waan qabu waan dhaqqabuun garaa jalaa wal gargaara kanaan nu caalte qabsoon wayyaaneetiif amaara kunoo har'arraa bara nutis qaama tokko kaayuun keenyas galmisaa hidhachuutu nu baasa ufitti hirkatina rabbitti hirkadhaa dhukaasa habashaa baafna biyya keenya keessa diina keenya kaleessa tokkummaa keenya furmaanni nutirree keenya jabeessa nu biyya keenya geggeessa akkuma jaraa nutis walaa ijaarru keessaan bineensa walittaane nyaatamarra bineensaan kanuma ture rakkoon keenya inni guddaan kaleessa akkuma reefuu tuttuqee deddeeme keessa kanaaf iyyaa jiraan akka mootii jaldeessa hidhachuutu nu baasa wallahi dhiiroo hidhachuutu nu baasa ufitti hirkatina rabbitti hirkadhaa dhukaasa Oromoo walii galuun dirqama taate amma murteessee jira rabbiin mootiin ardiifi samaa falfalli binilik nu godhe baranuma hiikama manni zulmiin ijaarame wallahi hin diigama hoteela habashaa finfinnee gurguddaa hunduma jallisaa mana hidhaati jawwee keessa qallabama gubbaansaa mana nyaataati horiitirra gorrama diigachi gadi yaa'u tubboon jala geeffama jawwee dachi jala jiru santu dhiiga sana obaafama namni keenya ka dadhaban bakka akkasiitti dhama jawwee miti shayxaanatu achitti gabbarama kun hundi Oromoo gabromsuuf falfalaaf hojjatama akka Oromoo waliin galle falfala meeqa dalagama kanaaf namni keenya har'aa walii galuu hin danda'u gargar bahee gaaf guyyaa lama kun injira furmaanni قرآن ربي تني كما ما فنو جلفتن هجوني كيستو يا علماء معجزان قرقودان قرآن ما كرب بدا سرقما ساها إذا شوتو نباسا وفتن الكتنا ربي تركدا دكاسا يا ربي يا ربي يا ربي يا ربي يا إلهي يا إلهي يا إلهي أبدا موتي وهم دجالو مالو شفس قوانسا هيردا حقا كيسان قدارون جدي بلسومن الرقوياسا هيدا شوتو نباسا وفتن الكتنا ربي تركدا دكاسا كاسلا ولو تبوتو تبي والبكسا
كاسلا وليف لولوت واللولي والكوفسا ورمون ورانو مالف نبرباتشسا أبو أمال القمسيسا راكو أمتا كينيا بشاد مدسا كاليسا رافالفلا ملا والنجاجسا أفان نقوداني قبر ما نباجسا أبا في المفلفلاني فالفلا والنجاجسا أبولي سلما سيري داشرا والواسسا نمان نبكسا بيا نقودانسسا كام فيا كم نادو من نقودانسا فالفلا ميغا توالا ميداتشي كان كيسا جيسا قرآن قرأوا بايسا فالفلا شيطانا كانت دبمسيسا كان الراكا في هيداتشوت نباسا وفتن الكتنا ربي تركت داركاسا من نساني بيجا كينيا رتي فالفلا قد دبتا فوجيتك حجتشو جلقبا دقمتا مني لكراكا بيكون يرو يوم أسبياتا نمني كينيا چرافما والقبي ولين بالشاتا ولين قبي نبربدي سهجر نغان جراتا كينيا توكيا يوساني تفساني ردو كبستا دمافتي قد دفتن دردبو هالكنغو يا دابتا وجينا مفرب درر لئتن أرغن نغلتا كان أفسينا وفي بالي سودوك الرغن غلتا يوكالي سرمني دبس جالت غافمتا غافا تجتا موتما تاتي سغالتا نسيبكتا دوغادا موتما بيكنات ظلم الرتي فتا نمني جالت وصنتا إني أدركين جال جراتا akka fardaarree duulu gama nyaataa nurra dabara barri hundisaa hidhachuutu nu baasa rabbitti hirkadhaa dhukaasa manni isaanii biyya keenya irratti falfalaan gad dhaabbataa hujii tokko hojjechuuf jalqaban daggamatan minilikirraa qabee kun yeroo yoomas dhiyaataa namni keenya chirraa humaa wal gubee waliin bilchaataa waliin gubee nu barbadeessee jarri nagaan jiraata keenya tukaayoo isaaniitiif sanirra dhukkubsata haadha maaftee gadhiiften dadhabu halkan guyyaa dhaabbata hujii namaaf rabbiirrallee ittiin arganne galataa kanaaf seenaa ofii balleessuu dhoqeerra gangalataa yoo kaleessa namni dhibbasi jaalate gaafa ummata gaafat hojjataa mootummaa taaterra sagaltamni si baqataa dhugaadha mootummaa biyya kanaatu zulmi irratti xiyyeeffata namni jaalate osoo hin ta'in dirqiin jala jiraata akka fardarree duulu gama nyaataa nurra dabra barri hundisaa hidhachuutu nu baasa ufitti hirkatina rabbitti hirkadhaa dhukaasaa abdannee mootii waa hunda caalu maaluu cabsa quwwaansa hidhadhaa haga keessan eeggadhaa nuun jedhee bilisoomne irra guyyaasaa hidhachuutu nu baasa ufitti hirkatina rabbi tirkadhaa dhukaasaa diinni diina kakaleessaa fakarraas inni tokko akka qurxummiin guuruuf garaansaa jalli hokko fuulduraan nu kokkolfuu duddumni isaanii kokko kaleessarraa nu gowwomsaa turan abaabayyuu fakaakoon warra afaan inaa baasii jette hongoon afaan nu godhanii nu dhaaban miila tokkoon gaafa nu walii galle jarri bara handaaqoodha walii galuu dhabuudha keenya rakkoon falachuudha nu falfalanii kana fallisaa hidhachuutu nu baasa rabbitti hirkadhaa dhukaasaa warra kursii Itoophiyaa wal harkaa fuudhu kulli zamanaa habashaa waliin tumuun rabbiin guddaan barana bilisummaa hiyyeessaatu dhiyaateera jarana abbaa irree waliin cabnaan nu tabbaa carraa taana gaafuma tokko akka galaana ol kaane irra dachaana bilisummaa labsachuuf tokkummaadhaan ol kaana ololan oofina waan hin beeyne sun sanii kun kana hidhadhaa keessa wal ijaaraa irree keenya jabeeffanna siyaasaan hattuu markaattooti waan isaa beekuu barbaannan waan wal lolte fakkaatte namticha raaraaf dhaynaa waan jarri namticha irratti hojjetan silaa maal wal gaafanna kanuma daandiin siyaasaadhaa daddabaadhaaf daddamna kanaaf tooftaa fayyadamna oromoon cimsuu qaba tokkummaasa hidhachuutu nu baasa ufitti hirkatina rabbitti hirkadhaa dhukaasaa warra kursii Itoophiyaa wal harkaa fuudhu kulli zamanaa habashaa waliin tumuun rabbiin guddaan barana bilisummaa hiyyeessaatu dhiyaateera jarana abbaan irree waliin cabnaan nu tabba carraa taana gaafuma tokko akka galaana ol kaane irra dachaana bilisummaa labsachuuf tokkummaadhaan ol kaana ololan oofina waan hin beeyne sun sanii kun kana hidhadhaa keessa wal ijaaraa irree keenya jabeeffanna siyaasaan hattuu markaattooti waan isaa beekuu barbaannaan waan wal lolte
fakkaate namticha raaraaf dhahinaan waan jarri namticha irratti hojjetu silaa maal wal gaafannaa kanuma daandiin siyaasaa daddabaadhaaf daddabna kanaaf tooftaa fayyadamna oromoon cimsuu qaba tokkummaasaa hidhachuutu nu baasaa ufitti hirkatina rabbitti hirkadhaa dhukaasaa abadannee mootii waa hunda jaalu maaluu cabsa quwwaansa hidhadhaa haga keessan eeggadhaa nuun jedhee bilisoomne irra guyyaasa hidhachuutu nu baasaa ufitti hirkatina rabbitti hirkadhaa dhukaasaa akki jedhamu sun dhugaa sittiin fakkaatini as garagali yaadaan meen irraan fagaatini wal hubachuu dhabuudha fageenyi gidduu nam lamaani kana waggaa dhibba nu dheeressa jidduu afaanii funyaani rakkoon kamiyyuu furmaata argata yaadaa wal hubannaani wal hubachuu dhabuudha fageenyi jidduu nam lamaani wal hubachuu dhabuudha manni keenya gubannaani wal nu nyaachiftee nu kolfaa durte kaleessa bashaanii dubbii tokkoon dhagahee dirmaanii nyaatamu seenaani Hasan Alii jedhama bulchiinsa Oromiyaa duraanii abaa of uummata Oromoo Habashaan wal lolchiifnaani bosona walis seenanii wal waraannaa ollaani Habashaan sangaa qaltee hedde oppidiyoon gallaani nyaatanii dhuganii gammachuu jafarraani achumaan Hasan Alii bira gahee oduun isaanii abaa ofitaa ollee sangaa nu nyaachisan jennaani sangoota jedhin sangama sangaa nyaate kana maal nutti himtani baga wal nyaatanii sin nyaachisane baga wal nyaanne nyaatanii jedheen waan ta'u dhabee gubatee maraannaani qabsaa hanka bosona keessa jiru qofa miti irra walii gallaani waliin hojjechuu wallaalle walitti gargallaani akka qihee makkalaa walii yaane dullaani Oromoon billa sagal qaba jedhani mammaakaani tokko qofa Oromaan ofirraa eeydee saddeen waliin qallaani walitti gargalle Habashaan nu falfallaani har'allee xiinxallaani rakkoo keenya kanuma maddisaa falfala ofirraa hiikuudha fallisaa Habashaa deeguudha nu barbaachisaa dhufuuf jira guyyaansaa hidhachuutu nu baasa rabbitti hirkadhaa dhukaasaa abdannee mootii waa hunda jaalu maaluu cabsa quwwaansa hidhadhaa haga keessan eeggadhaa nuun jedhee bilisoomne irra guyyaasaa hidhachuutu nu baasaa ufitti hirkatina rabbitti hirkadhaa dhukaasaa akki jedhamu sun dhugaa sittiin fakkaatini as garagali yaadaan meen irraan fagaatini wal hubachuu dhabuudha fageenyi jidduu nam lamaani kana waggaa dhibba nu dheeressa jidduu afaanii funyaani rakkoon kamiyyuu furmaata argata yaadaa wal hubannaani wal hubachuu dhabuudha manni keenya gubannaani wal nu nyaachiftee nu kolfaa turte kaleessa Habashaani dubbii tokkoon dhagahee hirmaanii nyaatamu seenaani Hasan Alii jedhama bulchiinsa Oromiyaa duraani abbaa of uummata Oromoo Habashaa wal lolchiifnaani bosona walis seenanii wal waraanaa ollaani Habashaan sangaa qaltee hidde oppidiyoon gallaani nyaatanii dhuganii gammachuu jafarraani achumaan Hasan Alii bira gahee oduun sa'ani abaa ofitaa ollee sangaa nu nyaachisan jennaani sangoota jedheen sangama sangaa nyaate kana maal nutti himtani baga wal nyaattanii sin nyaachisan baga wal nyaanne nyaatanii jedhee waan ta'u dhabee gubatee maraannaani qabsaan ka bosona keessa jiru qofaa miti irra walii gallaani waliin hojjechuu wallaallee walitti gargaalaani akka qihee makkalaa walii yaane dullaani Oromoon billaa sagal qaba jedhani mammaakaanii tokko qofa Oromaan ofirraa hidhe saddeen waliin qallaani walitti garagalle Habashaan nu falfallaani har'allee xiinxallaani rakkoo keenya kanuma maddisaa falfala ofirraa hiikuudha faddisaa Habashaa deeguudha nu barbaachisa wallaahi dhufuuf jira guyyaansaa hidhachuutu nu baasa rabbitti hirkadhaa dhukaasa hidhachuutu nu baasa rabbitti hirkadhaa dhukaasa abdannee mootii waa hunda jaalu maaluu cabsa quwwaansa hidhadhaa haga keessan eeggadhaa nuun jedhee bilisoomne irra guyyaasa hidhachuutu nu baasa ufitti hirkatina rabbitti hirkadhaa dhukaasa dubbachuudhaaf akka dhabne callisuudhaaf dallamamne dhukkubsachuu bakka dhabne kanaaf bawwee filanne nu gargaari abbaa gargaarsa hidhachuutu nu baasa ufitti hirkatina rabbitti hirkadhaa dhukaasa
سكرن يا إلهي يا موتي موت مانسا كوني إيغوتو والغهي نغرسي ثم ترمو كبيو في الرتبات سكرن يا إلهي يا موتي موت مانسا كوني إيغوتو والغهي نغرسي ثم ترمو كبيو في الرتبات نغرسي اسقيا بلسما كادلي نفو أكدوبة مال يكيني يا ربي قبر ما جرى نور لانه أسفي بيدو بسساقي يا بلي ثم أكدوبة لا لبونا ما ستي قراني مفلورا ترتيها قيوتنا قتي كيتي ميغا قراني قوتو تقالي أكا جلدي ثمانو بلي ثم قبدا يا بلي ثم رب ما جدي بلي ثم أتوجرتايو بلي ثم أتوجرتايو ميغا باهي برباچا كيتيف سيف جرالي رملي هندايو ميغا إيجولي ورقينيا تباروچو سيل جادو كرادومتي سيبيرانگيني osoo deemtuu si barbaadu ni qabbahee barbaacha keetiif kormila duuqee abbaarra dhiiga jaraatiin jaarallantuun jaallan kufaan oromiyaarra sangaa keenya qalanii harree foon nyaachuun beeytu jedhanii ba'aanu qopheessanii ba'aa sanbaachuu dinnaan hansaraa nyaachuu dinnaan waraana nullabsanii kanaaf loluu filadhee kilaashiin fudheanii duutiree silaan oltu maal qaba falmataa yoo du'anii diina ofii hobbaasanii hobbaafachuun maal qaba yoo guyyaan gahee nu garsiisu ummata Oromoo ka biyya ofirratti abbaate فالمدى كانوا نجد ودى دورين قرانا ربي مرقى والقطا كني أنيو في الليتانا نمامتي مرقى إيقان نجد حيوانف والبيكا والإنجرات دان نجد قصافانا وجعلناكم شوبا وقبائل لتعرفوا كانوا ما كيكا معنا نتسلام ما كينيا فرم ما كينيا يوم قرقربانا لا تشوكن ربيتي كانوا بداس مولانا والله لما نيفو بكي كم نور ولانا أمانتين كبجمني سبما دان سلبنا سبما كبجمني أمانتي دان سلبنا قرتو كين كسارا دا كناف ولي كبنا كناف لتشيفو فالمنا أمانتي فلبوني سوان كين يتهيف نقرسي ثم ترمو كبيو في الرتباتي فالمدى كانوا نجد ودى دورين قرانا ربي مرقى والقطا كني أنيو في الليتانا نمامتي مرقى إيقان نجد حيوانف والبيكا والإنجرات دان نجد قصافانا وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعرفوا كانوا ما كيكا معنا نتسلام ما كينيا فرم ما كينيا يوم قرقربانا لا تشوكن ربيتي كانوا بداس مولانا والله لما نيفو بكي كم نور رولانا آمنتين كبجمني سبما دان سلبنان سبما كبجمني أمنتي دان سلبنان قرتو كين كسارا كناف ولي كبنا كناف لتشيفو فالمنا أمنتي فلبوني سوان كين يتهيف نقرسي ثم ترمو كبيو في الرتبات فالمتم ملي يعلمي بلسمان السن حقا يوم نبتاني دوكيتش سري بقتا جران كجلديسا حقا يوم نلو لما جران كبننسا موتما ننقود فريقا كينيا كرارادا كفتنسا حقا يوم قلمني كينيا سينا ديقا بريسا راكون امتا كينيا إني الراف كاليسا بلسو من فين جدا أسوجرو قبر ما كيسا كانا فانسا قليسا يا ربي نافا فامسيس هم من دنده نقرسي ثم ترمو كبيو في الرتبات دوغا دغا دسني قبر ما بلسما فكاتا مكا غرغدا إر بقلتو تبايتا بقلتو قادس مكا غرغدا جل جراتا غافا قادس راكو في راكو جيرينيا باتا فكيني كينيا بقلتو دغا دسني كينيا هيوتا راكون لا ندفون دي درسا سانياتا كانا فلون قبر ما بلسما
fakkaata ilaalcha keenya hayyuun deeggarre bilisummaan fagaata jecha Neelsan Mandeellaan Taaddasaa Birruutiin jedhe yaadata jedheen an osoo jiru bilisummaa argaa ati gaafa duute bilisummaa agarta jedheen Taaddasaa Birruu maaliif akkas naan jetta deebisee Mandeellaan isa jiru wallageeffata jedheen ummata kan kee kana barsiisu si gaafata ummanni waan baratin ayyoo ta'uu fi nyaata beekaan akka sammuuti ummataan tarkaanfata ummanni beekaan of wareegi ayyuu ufii tikfata kanaaf ummata kan kee barsiisu si gaafata gaafa san walii galee mirga ufii falmata tokkoomee tokkummaadhaan waan takkitti dubbata har'a ummata keenyarraa miira akkamiin mul'ata warri haqaan uf kennee ta'us qaamni huqqata kaayoodhaan dhiisifate kaayoon bari'isifata takkaayoon bari'ee miti fuudha lafaatu addaata gabroonfataan keenya har'a Hitlariin wal fakkaata gaddi keenya gadda Yahudaa sanii walit dhiyaata ummata gabroome bilisoome fakkeenya isaan fudhata saba kiyyattaa sa'uu fedhe akka isaan na hubatan dukkana kaleessa addunyaan keessa tarkaanfatte san darkii eje bara dukkanaa barri kun illee barasaan akkamitti akka tahe isiniif ibsuudhaafan hoolaan bilisummaan jiraatte qalbee qalmaa qaran qeerransa eegee qaban taane nu dhabamsiisuuf malaan fira fakkaate alagaan qileettiin nu deemaaru hayyuurraa geerra gahee nu garsiisu ummata Oromoo kabiyya ofirratti abbaate si kadhanne yaa ilaahii yaa mootii mootummaansaa kownee guutuu wal gahee nu garsiisu ummata Oromoo kabiyya ofirratti abbaate ummanni hayyuun qabne dubbate waliin dhagahu qabsaa'ee bilisoomee gabrummaa jalaan bahu kanaaf jarri kaleessarraa mataa keessa nu dhahu wayyaa ummata keenya afaan kamiin isinitti haasahu fakkeenya ummata gabroome Oromoo qofan ta'u Yahudaan nu caalaa gabroomte gabrummaa keessaa bahuun bu'aa beekan qabuuf dubbadhee seenaa jararra ka'uun galma beekaa beekumsi borittiin nama gahu ka jaraa qofa laaluun waan fakkeenya nu tahu gaarumminna jaraati waa'ee jaraa naasahu beekuudha bu'aa bahii jarri deeman as gahu waan fakkeenya nu ta'u irraa baranne eenyullee nu tahee nu garsiisu ummata Oromoo kabiyya ofirratti abbaate bara Hitler ka'e keessa sanyii Yahudaa balleessuuf mana hidhaa Auschwitz jedhamu boolla biddaa qopheessuun arrabi biddaa qanqee tufaa gara samii bubbisu Yahudota ajjeesanii achi keessa gombisu haadhaaf daa'ima fidanii walirratti danfisuun kaan akkaan tuuta qabanii qorannoo irra geggeessuun sanyii Yahudaa kun baduu qaba jedhanii lafarraa barbadeessuun Awurooppaa keessa mana hidhaa ture biyya Yahudaan teessu Hitler duguuggaa sanyii jararratti geggeessuun baduu qaban jedhe sanyiin kun sanyii addunyaa balleessu Dr. Miklos mataan isaa gaaf seenaa kana barreessu maatii isaa wajjin qabanii mana hidhaatti geessuun warra isa wajjin qaban kumaatamaan ibiddaan bobeessuun inni ogummaa waan qabuuf hojii biraarra bobbaasuun namoota waa beekan waan fedhan hojjechiifatan dirqiseessuun inni kaan ibiddaan gubanii addunyaarra dhabamsiisuun wantan kaasee seenaa kana dammaysuuf ummata ciisu nama kufe gaaf gartuu kufuun abdii murachiisu kanaaf wanti barbaachisu manni keenya falmachuudha tokkummaa nu garsiisu ummata Oromoo kabiyya ofirratti abbaate nu garsiisu guyyaa bilisummaa kaadiliinifu akka duuba maal yakkineerra yaa Rabbi gabrummaan jaarraan nurra naannahe asiif himee duumessa saaqe yaa bilisummaa akka goobanaa lubbuu namaa sitti gorraane maaf nurraa turte haga yootana gatii keetiif meeqa gorraane gootota qaalii akka jaalladhii atummaanuu bilisummaa qabda yaa bilisummaa rabbumaa jedhi akka midhaan hamaa gayetti hamtu abbaa irreetiin hamamaan mana hidhaa geessuudhaaf gaafa waliin qabaman akka balfatti guuramanii addunyaarraa baafaman Yahudaa ta'uu qofaan mana biddaa geeffaman osoo lubbuudhaan jiran ibiddatti azabaman biyya qabaachuu miti jireenyaan adabaman imimmaan irraan qooduu galgalaa fi ganama addunyaa keessa baqatu ajjeesuu barbaadama Hitler lafarraa fitee xiqqoo hambise yataamaa santu bilisoome addunyaa bulchaamma xinnas waatanan jaalle yaa Oromoo gabrummaan keessaa ba'uuf tarkaanfiin godhuu qabnus kanuma aarsaa kaffallu malee hin garru bilisummaa nu qofa irran turre kana beeka gabrummaan jabaadhaa qabsoodhumaan abaaboon bilisummaa yoo urgaahee nu garsiisu ummata Oromoo kabiyya ofirratti abbaa ta'e eenyulleen akka nun tuffannee dirqama keenya bahuun bilisummaan abaaboo taate siin kennamuu yuunivarsiitii irraa bahuun ummanni keenya bilisummaa
bilisummaa barbaaduuf ka Yahudaa jala dhama'u deebinee walidachiisu malee kun waa furmaatan ta'u waan Yahudaan keessa baate bakarraa kana ga'uuf waan mana hidhaa Auschwitz dubbachuun nan gahu qiqaat ilmi namaa addunyaarra qabutti lakkaa'u wanti Hitlariin godhin hin jiru jara lafarraa haxaa'uuf abbaa haadha ijoollee walitti qabanii fe'uun walitti guuramanii wayita mana hidhaa san ga'u saffaadhaan hiriiranii bakka lamatti bahuun waltaraa ibidda toofanii ibiddu waliin ga'u haadhaa fi abbaan ilmaan osoo ejji walitti booyuu wal duraa duubaan ibidda gombisan osoo inni yee'oo bakka sanii baate Yahudaan rabbaa biyyaa ta'uun seenaa kana wantan kaasi'an barbaadeef haasa'u ummata gabroome bilisoome fakkeenyummaanuu ta'u ammas bu'aan beekaan tokko qabu filadhe keessa ba'u Dr. Mikloos gubachuuf wayita mana dhaasan gahu imimmaan nama boochisa yeroo inni haasa'u ragaa namummaa keetiiti namaaf garlaafaa ta'uun gocha hamaa namarra raawwatte lubbuun keessa jalaan ba'u garuu gaafa dirqamtee dirqamni sirra taa'u saba kan kee akka dhiitu abbaan irree dirqama sirra kaa'uun akkuma reef dubbadhe seena Yahudaarra ka'uun Yahudonni wayita walitti hidhamanii mana hidhaa san gahu guruppii lamatti qoodanii bakka lamatti bahuun gareen lallaafaan gubachuudha carraan isaan gahu gareen ogummaa beekumsa qabu filamee jara keessaa bahuun dirqama Hitlaritti kenne hojjetaachi keessa taa'uun sandar kumaandoo jedhanii maqaan itti moggaa'uun nama gubuuf mooraa namni itti gubatu san keessa taa'u sa'aatii 24 ibiddachiin ba'u yaa ibidda ilma namaa yoo argate akka inni bobahu coomaaf rifeensi namaa gubate wala jaahun gubachuuti irra caala gubuudhaaf achi taa'u warri nama gubus gubachuudhaaf ji'a 4 lakkaa'uuf ni gubata innilleen ji'a 4 waliin taa'u iccitii baasa jedhanii walitti qabanii akaahu sanyii jarmanootaa qofa warri kabajaan taa'u inni kaan hidhamuudha kan gubachuuf qophaa'u carraa gubachuu qaba sanyii Yahudaa ta'uun Dr. Mikloos sana keessa ajalli hin geenye ba'uun kitaaba imimmaan Auschwitz jedhu barreesse lafa kaa'uun fakkeesse lagaa dhiigaa imimmaan makaa yaa'u gabroonfataaf gabrummaa gaafa irraa haasa'u bal'inaaf gaafa deemtu dursa rakkoo wal gahuun ibidda rakkoorra dhaabatanii siree bal'innaatti ba'u sababni karan kaaseef ummata taa'ee boohu bakkarraa kaate ilaalaa Yahudaan addunyaa moof qabsaa'uun dhufa rabbiin mirga abbaa biyyummaa nutti arjoomuun abdii murinaa yoomuu kanaafan seenaa kana keessa bahee nu garsiisu ummata Oromoo ka biyya ofirratti abbaa ta'e rakkoon keenya inni guddaan qabsoon nuti goonu hayyuun urkaa nyaata ibidda kaleessa Yahudonni keessa dabarfatan ummata dhume malee hayyuun hin dandamatan beekaa tokko dhabuurra ummata dhabu caala miliyoona ta'an hayyuun ummataan duudha dammaquun jarra dheeraa gaafata dungoo qabsootu dhaama dhibbaa zeero deebita ummata kana beekutu hayyuu ofii tikfata dhaloota hayyuu qabutu qabsaa'ee injifata kanaaf ummanni Yahudaa profeesara isaanii tokko waa gaafatan haguma jirru tanaa baanaa jechuun itti dubbatan eni baatan jedheeni waa furu yoo qabaatan tokkoffaan beekumsa barachuudha ummanni keenya lammaffaan uf danda'uudha ikonomiin qabeenyaan sadaffaan tokkummaadha jiraachuu irreen jabeenya afraffaan jiraachuudha citiin jidduu keenya kana afran al takkatti walii qabachuu dandeenya abshiraa jedheen hin boo'inaa bakka yaanni ni geenya ta'us malli keenya galmisaa fageenya gabaabbatuutu malaan urkaa umriin jireenya haga jirru waan dandeenyuun irratti hojjataa teenya kadhadhamne guyyaa boru ilmaaniif lafa keenya bakka isaan jiran irra haalaallannu fakkeenyaaf bilisummaa harka namaarra eegummataan isaa xiqqeenya wal gurmeessa bakka jirtanii qabaatan qabeenyaan eekaan beekumsa qabuun bahuu dhagahee keenya hayyuu hojjetu dhabuun gabrummaa jala teenya kasammuu beekumsa qabu ka arrabarraa dubbii qabu ka harkarraa hojii qabu ka dubbate amansiisu ka hojjate agarsiisu kana furmaanni keenya haasaan qofti xiqqeenya maal fayyada namni waan hin hojjenne haasahee nu garsiisu ummata Oromoo ka biyya ofirratti abbaa ta'e
inni kaleessa seenaa inni har'aallee seenaa inni boruullee seenaa seenaa qofa odeessaa riqicha jiru ceena wallahi salbaadha ummata keenya ijaaruu feenaan dubbanne amansiifnaan hojjanne agarsiisnaan biyya keessa gabbuune tooftaa jirjirre kanaan gubbarra gajjalqabe haga gandaa fi aanaa amata takka keessattuu xumurre keessa baana rakkoon keenya inni guddaan inni wacu galaana inni hojjetu ammoo gaafa warseessaa taanaan haga yoom hojii dhiifne teenne dubbii qamaana Profeesar Doktor qabaachuun kamal qabamaana hojjate ummata isaa isan jirjirri taanaan namni keenya tijooriidhaan hunduu hayyoota taanaan seera taphaa beekuu irratti nu hayyoolloon olaanaan maaliif injifatamna kubbaan dirreetti baanaan alagaan nu fakkaate taphaaf dirreetti aanaan nu guyyaa jaraa dhiigaan kabajjina fayyaana gabaa daldala dhiigaa irratti lubbuu kennuuf bobbaana yoom tokkummaan kaane uf ta'uurra wal taana walii galtee waliin galloo kana yoom keessaa baana bara hunda addeessa gubbaa baane wal tuffiin lafa dachaana wal tuffanne wal tufnee tuftoo ormaa arraamna furmaata harka keenya jiru harka namaa barbaanna qabeenya taatuun qabna beekan addunyaa keenya iccitii qabachuu dandeenya kotta ummata jarra hojiidhaan maaliif teenya roohuuf ummanni keenya nama sochoosu eeggata bombii tahee nu garsiisu ummata Oromoo kabiyya ofirratti abbate abdii murinaa gabrummaan qooda keenya qofaa miti wanni hunduu guyyaa eeggatee taa fedhii rabbiitiin rabbiin gaafa ergaa isaa nutti ergu irra caalaa khalqiitiin ufumaaf ergate ufumaaf qormaate bakka meeqatti rakkina meeqa dabarsan galma gayuu keessatti galmee galma qabsaa'ota akka guutuu addunyaatti kalsaanii riikaardii cabsaa madalla wal biratti ta'usa waan dubbadhuuf akka guutuu sabaatti kanaaf deema gara amantii osoo hin gorre giddu galeessa irratti naaf hubattan jedhe yaada koo isin marti bilisummaan biyya keenyaaf qabsoo godhuu keessatti amantiin bilisoomuu sabummaan bilisoomuuf keessatti hammatti kanaaf gaafa naasa'u akka walii galaatti saba gabroome fudhachuun akka seenaa addunyaatti dubbachuudhaaf ga'irratti akka ummanni keenya falmatuuf tokko tahee nu garsiisu ummata Oromoo kabiyya ofii irratti abbaate ilmi namaa bal'ina arguuf rakkoo meeqa dabarsa gaafa jireenya mo'achuuf qabsoo godhuu wallaansa karaa kamiin waa ta'u meelaalaa seenaasa inni har'a dureessa guyyaa kalee hiyyeessa inni har'a hiyyeessa guyyaa boruu dureessa inni har'a wallaalaa bor baratee biyya geggeessa garuu ka beeku muraasa rakkina isaa kaleessa uuma qabaatan dhalatee guddatuuf fakkeessa uuma beekaan dhalatee guddatuuf fakkeessa hamalee dhaloota kaayootti boonee booreessa kanaaf galamni kiyyaa seenaa kalee barreessa hamalee gaddaan boora abdiidhaan qulqulleessa hin taata abshir jedheeni seenaadhaan jajjabeessa wallahi waan rabbitti hirkatteen bakka yaaddini geessa ka'ii tarkaanfii galii akii maaliif teessa gaaf tokko gabra lama gurguruuf gabaa geessan yaadannoodha qabadhu kun seenaa kaleessa bakka yaaddeessan ga'uuf kutannoo kee murteessan gabroota lamaan keessa inni tokko gameessa milaala waan nama ajaa'ibu yaadni isaa eessaa feessa kannisni nu hadhaarra tobsee daa'ima gaarii san dammeessa gabroonni lama walitti hidhamanii dhaabbatu gabaa keessa namtichi bira dhaabbatee gurgurachuuf dhaadheessa achuma wali gargalanii wallaalan fuula keessa waa'ee kaayoo isaanii waliin jalqaban haasaa waan nama ajaa'ibu tokko dubbate muraadasa waan isa kaanitti haasa'e isin dhageessisa nama dinqisiisa amleen inni qabu gabra tahee nu garsiisu ummata Oromoo kabiyya ofii irratti abbaate osoo walitti hidhamanii gurguramuuf dhaabbatan maal inni kaayoon kan kee jedhanii wal gaafatan silaa namni osoo waliin deemu yaanni isaa wal gataa jedheeni tokko hawwiin kiyya ta'uudha hojjata mana nyaata osoo sanuma argadhe na tarte jedheen qaata inni kaan mootummaa ta'uudha jedheen kaayoon kiyya dhageetta yaa rabbi meeshaa kan kee harka abbaa feetee keetta muraada keenya nuu gahi ilaahii ni dandeetta achumaan dhaabbatanii osoo jarri waliin dubbatan dhufanii gaafatanii amma warri bitatan maal ogummaan keessan jedhaniin ogummaa isaanii gaafatan tokko hoteela keessa hojjechuu beeka jedheen ogummaa nyaata inni kaawwamaan dubbanne cal jedheetuma dhaabbata gati malaaftuun ka nyaata hojjechuu beeku san biraa fudhatan achumaan kophaa hafee rabbi ofiitti hirkata lafti dhi'uudha kaate aduun seenuudha kaata galgala irratti dhufe amma tokko gaafata namticha gareelleen guddaadha akka malee nyaara hammaata namni mallaqaan bituu dhiisee ilaaluyyuun sodaata ka bite kun mootummaadha wardiyaaf barbaaddata maaltu ta'uuf deema laata wallahi seenaa qabatamaati ulamaa irraa dhagahee nu garsiisu ummata Oromoo kabiyya
biyya ofirra tabbate achuma wardiyaa ta'e mooticha bara dheeraa mooticha qacarraa ta'e waggaa dheeraa bulcheera fincilatti kaasin of waraana isaa shakkeera kanaaf gabra bitate shakkina santu seera akkuma inni shakke kana booda dubbiin ta'uuf jira gabricha ammoo leenjii waraana baratee xumureera gaaf kan waraanni isaa marsee halkan mulaa mooticharra waraana keessaa filanii namoota ciccimaarra mooticha ajjeesuu deeman guyyaan ga'eeryaarra achumaan gabrichi kunoo taaleerra bararraan seefiin irra harkisee morma naqee lafarra mootichi ganama barii taate sana agarraan ganuu sarra geggeeffame waraanuma sarraan salphachuu jara arginaan gammadee kan duraarra abdiin qabu dabalee daran gabricha isaarraa ministeera waraanaa godhee muudee bifaaraan gaaf kana jalumaaf du'ee mooticha addunyaarra amma gaa biyya bulchuuf kan isaa ta'e carra seenaa jallisuun hin barbaachisu kan hin dhagahe seenaarra kanaaf galma kenna buruufaa kaanu hirribarra wallaahi dhibbaan dhibbarra milkaa namni rabbitti hirkatee ka'ee nu garsiisu ummata Oromoo ka biyya ofirra tabbate rabbiin eenyumayyuun gargaara inni zollomamnaani akkas jedhee doktor Mikloos wayita ibsu seenaa isaani gaaf tokko doktor Mingeel irraa natti ergame xalayaani doktor Mingeel kun hoogganaa waraana Jarmanii doktorummaa isaa ka fudhateen garuu ogummaa fayyaani badiin inni hojjete garuu ogummaa sanaani lakkuu ijoollee Yahudaa qala jala guure ilmaani osoo haadhaaf daa'imman waliin booyan imimmaani sababni inni kana godhuuf garjabeenya sanaani akkaataa ilmi namaa itti wal horu lakkuudhaani qoratee sanyii isaanii baay'isuudha bu'aa qorannoo sanaani kan lafarraa balleessu sanyiin barbaachifne jechuudhaani qorannoo kana geggeessuuf reeffi namaa kumaatamaani ummanni miskiin ajjeefame birattuu lama du'aan isaanii qorannoo irra geggeessanii booda guban ibiddaani doktor Mikloos malasaatti fufee jara kana awwaamamnaani qorannoo nu gargaarta jedhanii hojjechiisan dirqamaani deemuuf ka'ee gara isaanii mooraa mana hidhaa keessa kutaa isaatii bahee nu garsiisu uummata Oromoo ka biyya ofirra tabbate doktor Mikloos dhaquudha ka'e bakka waamame osoo deemu argee dallaa shiboon dallaame ka dubartoonni qoftii keessa walitti qabame rifeensi mataa isaanii hundi irra haadame huccuun irra dulloome irra bututee dhume beelaa dheebuu dhibeedhaan qabni irra duguugame gaddaaf gadaddoon hurrii ta'e itti haguugame abbaan mana obboleessi biddaan biraa nyaatame achuma dhaabate inni isaadha mana isaatiif haftitti isaa dubra yaadatee sardame kayroo mana hidhaa seenan dirqiin gargar baafame fakkaattiin jaraa duumessaa'ee sammuu isaa keessa garmaame roobee kaayijji mimmaan roobee omirraa caame asuma keessa jiru moolaata jedhe asiif achi deeme arguu akkamitti beeka qaamni itti jirjirame lafee qofa bakka jira foon rakkoon irraa qaame jara osoo jiru jireenyaan naga walitti dhaame lafee foon irraa dhume ibiddaaf qopheeffame miliyeena kakkasaanii ka biraaf wareegame jaraafis kana carraan qabame carraa gubachuu eeggata taa'e nu garsiisu uummata Oromoo ka biyya ofirra tabbate imala kiyyaan xumurre ammas karaarra jira doktor Mikloos wal gahee doktor Walufiin wal bira reeffi Yahudaa akka meeshaatti birattuu lamee jira dabareedhaan harkisee qorannoodhaaf jechira jidheen akkana gargartuun fedha qorannoo irra jira Yahudichi hedduu hayyoodha doktoroota hundarra hargansuu beekumsaatiin agas ture addunyaarra warra waliin dhufe waliin gubachuu dhabuu kanaaf argate jarra doktor Walufiin gargaaruudha dirqaminni itti kenname har'a jarri maqaadha malee waan beekan barumsarra jedheen qorannoodha ammaaf barbaachise du'aan kun mara nam tokko laman gaa jedheen itti garsiise karaa ka barsiisu isaanuma ammas ka irra baraan homaa godhuu hin dandeenye dadhabillee garaan kiniiniin uf raffisaa yeroo hunda cinqaarra halkan tokko waggaa dhibbaan lakkaa'ama akka jaarra taatee achi keessatti ta'u cinqaa sana agarraan ummata isaanii duguugamu miliyeenaan lafarraan qophaa'ee boolli biddaa samitti ol tufaara midijjaa namni itti gubatu maqaan isaa samwaara kadhume obbaafatee mal arga addunyaarra jarri ammoo kan argaa oolu guyyaman guyyaarra jarmanoota biratti lubbuu Yahudaa simbira yoo kumaatamni gubatu kumaatama du'a firiira taraa du'a eeggatu hidhamanii dubartii dhiiraan hubadhaa addunyaarra seenaa akkanaa jira ummanni gabroomeen bilisoomin tokkollee hin eessa jira kanaaf bilisummaa keenyaaf aarsaa kafaluun nurra injifannoodhaan tumurra yoo ummanni keenya tokkoome ol ka'e nu garsiisu uummata Oromoo ka biyya ofirra tabbate si kadhanne yaa ilaahii yaa mootii mootummaansaa kownee guutuu wal gahee
نغرسي سمة رمو كبيو في الرتبات يا دكي يا إبستا سنسينا دبالا وانتن كركنا في لدف يعني كوسني قالا ديم سكي انتو مريب دكتور ميكلوسي وجيني ملا قول سينا اتيانو سينا يقالا قال ما كتابك ناولي إلا لقلقلا كوتاتيانو نما دبرسا سنسينا مبالبلا دبسينا دي سنجدو تاتينيس أول جلا جديت أمتا كينيا برمسة أملا نمني هدون قبر ما قودا كينيا وفالله ألا أمتا يهودا فمالتو قبر ما مدالا أكسان قبر ما جلا ترانين بيكو الرجالان كان أفتر كان فيوكو إيقلا ونمني كينيا بيكو قبو مالكتي نغرسي سمة رمو كبيو في الرتباتي بولا قامو سميدان نمني تروماتو كيسا نمكما تمن فتاني قباني أكا جلديسا warri reeffa ibidda guuru ariitaadhaan yaawwal keessa nama sicha ajjeefamuu fi dafanii bakka qopheessan Dr. Mikloos achi keessa ture jedhe abbaan kitaaba barreessan waan isaan qunname yeroo himuu gochoota shuukaneessa reeffa walirratti tuulame ibiddaaf deemu san keessa mucattiin takka argamte lubbuun hin baane keessa warra achi keessa reeffa baatu yahudaadha hundisa jiraachuu isii agarraan dafanii waliin mul'isan gara Dr. Mikloos dhufe ergamaan tokko fiigichaan mucattiin hin duune jedhen dafii dhaqqabii godhichaan qoricha summii balleessu itti godhan ariifachaa isii lubbuun bayuu kaate duudhaaf widhifachaa gabri gabraa maal godha rahmatummaadhaaf jecha sakandimaaf illee haa taatuuf jarrilleen du'aa oolcha yaa hammeenya jechaaf gochaa ka ilma namaatiin ilma namaarra gahee nu garsiisu uummata Oromoo ka biyya ofirra xabbaate boolla gamoo summiidhaan namni itti gubatu keessa nam kumaatan fixanii gubanii akka jaldeessa warri reeffa ibidda guuru ariitiidhaan yaawwal keessa nama sicha ajjeefamuuf dafanii bakka qopheessan Dr. Mikloos achi keessa ture jedhe abbaan kitaaba barreessan waan isaan qunname yeroo himu gochoota shuukaneessa reeffa walirratti tuulame ibiddaaf deemu san keessa mucattiin takka argamte lubbuun hin baane keessa warri achi keessa reeffa baatu yahudaadha hundisaa jiraachuu isii agarraan dafanii waliin mul'isan gara Dr. Mikloos dhufe ergamaan tokko fiigichaan mucattiin hin duune jedheen dafii dhaqqabii qoricha summii balleessu itti godhan ariifachaa isii lubbuun bayuu kaate du'uudhaaf wixxifachaa gabri gabraa maal godha rahmatummaadhaaf jecha sakandimaaf illee haa taatuuf jarrillee du'aa oolcha yaa hammeenya jecha gochaa ka ilma namaatiin ilma namaarra gahee nu garsiisu uummata Oromoo ka biyya ofirratti abbaate mucattiin daa'imni umrii waggaa 15 wayita uummanni summiidhaan biraa dhumatu sanii rabbiin lubbuu si hambise ofii keessa qabnaani du'urraa bajnatte qoricha yaalamnaani wayita hubeete akka rooba ija guute mimmaani warri waliin dhufte meetii firri haadhaaf abbaani qaata biraa dhumate gubatee biddaani nama bakki jirtullee naarawatti taanaani waan taate ibsuun dandeenye haguugamtee gaddaani shorbaan dhugdu dhiyaateef amma hojjattootaani guyyaa meeqaaf waliin garre bishaanii midhaaniin dhuydee gaggabdee waliin gaggabumaan rafnaani akkam goonu jedhani osoo yahuudonni tattaani eessuma du'a jalaa miliqsinaa jedhani osoo jarri cinqamanii silaa namni tokko lubbuun jiraate achi keessatti argamnaani hojjattootaan alatti ajjeefamuu carraani akkam goonu jedhani osoo jarri tattaa'anii jidduma kanatti ol seene namtichi lammii jarmani hojjattoota too'ata waan isaan hojjetanii mucattii lubbuun jirtu sirriirratti agarraani itti muu malee falli biraan jiru carraani wayituma sana argee biraachi gargallaani nama biraatti ergee akka fidamtu boodarraani ajaja akka ajjeefamtu battalumarra saasaani dhaqqabde maatii isaanii agasumaaf rizqiin hin dhumneef lubbuun si har'a gahee nu garsiisu uummata Oromoo ka biyya ofirratti abbaate wanti achi keessa ta'u miti akkanaasahu akka inni jiru baasee silaa ibsuu hin danda'u salsalaata gabrummaa ka jarri dhamee taa'uun rakkin abdiin qabne sana keessa dhama'uun iyyan isin jiru akka har'a addunyaan isaan dhagahu waanjoo gabrummaa cabsuuf furmaanni maalaa ta'u yahuudonni warri mana hidhaan seenin gochaa kana dhagahuun fincilee bosona seene hidhannoodhaan qabsaa'uun qabsoon diddaa gabrummaa fi ni ibidda ta'uun warri mana hidhaa keessa jiru taate kana yeroo dhagahu ummanni miliyeenaan gubachuudhaaf tattaa'u dallaa shiboon dallaame keessan jiru garri yaa'u garuu dallaan tokko
tokko diigame addoon abjuu dukkanaa'u ummanni haga jirru asiin baanu jedhee taa'u wayita bosona keessa qabsoo ibidda ta'e dhagahu yeroo qaamni garlachuu rasaasa walakaa'u mooraa mana hidhaa seene hafuurri qabsoo urgaahu amma gaaddeessi bahuu deema rabbiin furmaata fiduu gahee nu garsiisu uummata Oromoo ka biyya ofirra tabbate wanti achi keessa ta'uu miti akkanaa sahu akkanni jiru baasee silaa ibsuun danda'u salsalata gabrummaa ka jarridhamee taa'uun rakkinna abdiin qabne sana keessa dama'uun ijaan isin jiru akka har'a addunyaan isaan dhaga'u waanjoo gabrummaa cabsuun furmaanni maalaa ta'u yaahudonni warri madaa'idhaan seeniin gochaa kana dhaga'uun fincilee bosona seene hidhannoodhaan qabsaa'uun qabsoon diddaa gabrummaa finiin ibidda ta'uun warri mana hidhaa keessa jiru taatee kana dhaga'uun ummanni miliyoonaan gubachuudhaaf tattaa'u dallaan shiboon dallaamee keessaan jiru garyaa'u garuu dallaan tokko diigame addoon abjuu dukkanaa'u ummanni haga jirru asiin baanu jedhee tattaa'u wayita bosona keessa qabsoo ibidda ta'e dhaga'u yeroo qaamni garlachuu rasaasaa walakaa'u mooraa mana hidhaa seene hafuurri qabsoo urgaa'u amma gaaddeessi bahuu deema rabbiin furmaata fiduu gahee nu garsiisu uummata Oromoo ka biyya ofirra tabbate garooma addunyaa guddatteeti qabsoo godhuun daggala adda addaan qabda addunyaan agarraa dhibee lola sabni kana hin qabne hoolaadha gabrummaa jala oola abbaa irree waliin qabsaa'uun hidhannoo qofaan tola gowwaa kolfisiisanii ilkaan lakkaa oolan baala gubbaafanii masa kan gara boolla meela alaakatti hidhatee sabni siin dangaa oolan waraanni mootummaan leenjisuyyuu saba isaatiif lola liji waayilii amaara waan walloon godhe laala'a qaama Oromoo walloo duguugaa ture har'a eenyu wallaalaadhaaf abbaa fixanii isa biyyii meeqa laala falamanne wareegamootu cifne du'urra caala hin gowwoomina hidhadhaa hidhannootu nu mala tanarra walii gallaanni bilisoomna insha Allah yoo rabbiin biraa ta'ee nu garsiisu uummata Oromoo ka biyya ofirra tabbate dhaamsi guddaan an qabu hojjettoota mootummaa biyya keessaaf ka Oromummaa isaa isa dagachiise hojjetaa ta'uunsa naafati dhiiga tokko maaliif wallu nyaachisan waan namni barbaadachuu waliin nu barbaachisa nuti ilmaan abbaa tokkooti maaliif waliin nu dinsan sibiila waliin gurraanu nuti kennanii walitti gannu dhiisan eessumaa dubri walajjeessa barnama dinqisiisa Oromoon Oromoo ajjeesuun maal bu'aa argamsiisa alakka Oromoo tokko maalaqaaf daldaluu dhiisa adeemsi kaleessaatu waa hedduu nu barsiisa tokkummaan keenya kaleessa taankii jilbifachiise qoqqoodamuun keenya mo'aduwwii nu tuffachiisa sharafamuun sharafa nurraa fuudhee galgala nu salphisa biyya abbaa keenya irratti gabrummaa nu dhaalchisa tokkoomuu barbaachisa Oromoon alagaadhaan gargar bahee nu garsiisu uummata Oromoo ka biyya ofirra tabbate si kadhanne yaa Ilaahii yaa mootii mootummaansaa koone eeguutu wal gahee nu garsiisu uummata Oromoo ka biyya ofirra tabbate si kadhanne yaa Ilaahii yaa mootii mootummaansaa koone eeguutu wal gahee nu garsiisu uummata Oromoo ka biyya ofirra tabbate si kadhanne yaa Ilaahii yaa mootii mootummaansaa koone eeguutu wal gahee nu garsiisu uummata Oromoo ka biyya ofirra tabbate si kadhanne yaa Ilaahii yaa mootii mootummaansaa koone eeguutu wal gahee nu garsiisu uummata Oromoo ka biyya ofirra tabbate